Kiristaanii sirba dhaggeeffachuu ni danda'a? Amma amantoonni baay'een isaanii sirba dhaggeeffachuu irra kan darbee karaa sooshaal miidiyaa tiiktookii, yuutuubii, feesbuukii laayivii galuudhaan sirba sirbuutti jiru. Kan naaf hin galle amanaan tokko sirba dhaggeeffachuu miti. Sirba sirbuudhaa fi eeyyamamaadhaa fi sirba sirbuu ni danda'amoo? Kaayyoon viidiyoo kanaa tokko dhugaa wangeelaa himuudha. Lama namoota dogoggoranii addunyaa sirbaa keessa jiranii fi dhugaa yaadachiisuudha. Sadii amantoonni hafuura isaaniitiif eeggannoo akka godhanii akeekkachiisuudha. Kiristaanii sirba sirbuu ni danda'amoo? Sirba dhaggeeffachuu ni danda'a? YouTube chaanaalii Boonsaa Addisuu Guutee kanaaf haaraa yoo taate kontentii keessa jiru ilaaleetii yoo jaallatte yoo sitti tolee subscribe, like, comment godhii ergaan keessa jiru immoo yoo namoota bira akka ga'u barbaadee fi share gochuun dagatanii waaqayyo hundumaa keessanii waa tolee gara dubbii keenyaatti seennaati. Amanaan tokko yookaan kiristaanni tokko sirba sirbuun eeyyamameeraa fi yeroon kana jedhu cubbuudha moo cubbuu miti? Meegaaffiiwwan murtaawoo armaan gaditti waliin ilaallee sirba dhaggeeffachuu sirba sirbuun cubbuudha cubbuu miti wanta yeroo irratti ofuma keessaniitti murtiisuu dandeessu jechuudha. Gaaffiiwwan torba ani isinitti dubbadhu kana yaadaan qabaatanii dhaggeeffadhaa. Tokkoffaani sirbi yookaan weedduun eenyuudhaaf weeddifama yookaan eenyuudhaaf sirbama? Lamaffaa Saamu'eel boqonnaa 22 lakkoofsa 1 hanga 3tti. Daawit yeroo Waaqayyoo harka diinota isaa hundumaa harka Saa'ol isa oolchetti sagalee kanatti fufee jiruun Waaqayyoo hin faarfate. Inni Waaqayyo kattaa koo masaraa koo oolchaa kootis Waaqayyo koo da'oo dhaga'anii kooluu itti galudha. Inni gaachana koo isa akka ani gaanfa fayyina koof faccisu inni iddoo dhokannaa koo isa ol jedhaadha. Inni anaaf iddoo kooluu itti galanidha. Yaa fayyisaa koo ati namoota humnaan nama irratti kaan ana in oolchitaa jedha. Daawit iddoo kanatti waaqeffannaan yookaan weedduun Waaqayyo qofaaf tokkicha Waaqayyo qofaaf akka ta'u iddoo kanatti nutti himaa jechuudha. Akkasumas immoo seenaa bara tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 16. Gaafa iddoo kana gaafa sagalee kana dubbifannu sirbi yookaan weedduun yookaan faarfannaan kan malu eenyuuf? Sirbi siyaasaa, sirbi aadaa, sirbi biyya lafaa, sirbi fedhii foonii of keessaa qabu Waaqayyoodhaaf maluu ni danda'a? Waaqayyoof hin ta'a? Lammaffaan warra sirbanii wajjin garaagarummaan keenya maalidha? Filiphisiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irratti yeroo dubbatu ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne warra mudaa haxxummaas hin qabne akka taataniif isinis dhaloota micciiramaadhaa fi karaa irraa kaate gidduu biyya lafaa irratti akka ibsaa hin ibsitu jedha. Biyya lafaa irratti akka ibsaa ibsinu immoo warra biyya lafaa wajjin wal fakkaannee waan isaan godhan goona. Garaagarummaan warra sirbanii fi nuti warra amantoota maayini garaagarummaan keenya ifa biyya lafaa erga taaniti akka warra biyya lafaatti sirba maaliif sirbina? Akka warra biyya lafaatti fedhii biyya lafaa wanta Waaqayyoof hin taane wanta Waaqayyoof hin malle keessatti maaliif hirmaanna? Sadaffaan yaada Waaqayyoo ni faalleessamoo? Ergaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 15 hanga 17 jiru walii wajjin ilaalla. Biyya lafaa yookiis waan biyya lafaa jaallachuutti hin hidhaminaa namni tokko biyya lafaa jaallachuutti yoo hidhame Waaqayyo abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru. Wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin ijaas jireenyaan kooruunis biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraa hin ba'u. Biyyi lafaa hawwiin isaas hundinuu ni darba. Namni fedha Waaqayyo raawwatu garuu bara baraan hin jiraata jedha. Wanti biyya lafaa keessa jiru sirba, machii, ejja, fedhii foonii, sobaan dhugaa irratti ka'u, namoota ajjeesuu, namoota balleessuu, namoota waraanuu, fedhii foonii ofii gammachiisuu, nama sagan gaddisiisuun fedhii yookaan immoo wanta biyya lafaa keessaa madduudha. Akkasumas sirbi wanta biyya lafaa keessaa madduudha jechuudha. Kanaaf yaada Waaqayyoo hin faalleessu, erga Waaqayyo nuuf qabu hin faalleessu, hafuura Waaqayyoo hin faalleessu. Wanti biyya lafaa keessaa maddu inni hin badan du'aadha. Warri yaada Waaqayyoo raawwatan garuu isaan bara baraan jiraatu jedha. Kanaaf sirba sirbinee bara baraan jiraachuuf jenna. Kanaaf sirba dhaggeeffannee bara baraan jiraachuuf jenna. Afurii ergaa Waaqayyoo of keessaa qabu maaliif sirba dhaggeeffanna? Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti sagalee Waaqayyoo yeroo fakkeenya jireenya bara isa darbu kana duukaa hin bu'inaa jaalallee Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii ariifachuudhaan of diira. Jaalallee Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e waan isa duratti fudhatamaa ta'e waan akeeka isaa fiixaan baasuus hubachuudha. Gaafa sirba dhaggeeffatu ergaa Waaqayyoo of keessaa qabamu yaada Waaqayyoo of keessaa qabamu maaliif dhaggeeffata? Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu biyya lafaa isa darbu kana duukaa hin luucceenaa isan fakkaatinaa. Isa hojii yeroo keessan darbinaa fedhii Waaqayyoo yaadi Waaqayyoo isa kam akka ta'e hafuura keessaniin of diddiiraatii geeddaramaa jira. Kanaaf sirba dhaggeeffannee geeddaramuuf jenna. Sirba dhaggeeffannee yaada Waaqayyoo baruudhaaf jenna. Ergaa Waaqayyoo maal of keessaa qaba? Maal keessaa baranna? Maal nuuf kennuu danda'a? Gara
biyya lafaa kana keessa fedhii biyya lafaa yaada seexanaa keessa balleessuu danda'a. Ergaa waaqayyoo of keessaa qaba. Shanaffaan sirbi kiristaanummaa keenyaatiin guddisuu danda'a. Sagalee waaqayyoo Roomaa boqonnaa jala koofta kurratti yeroo dubbatu akkas jedha. Egaa ayyaanni waaqayyoo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuutti fufna jennaare ummatumaa hin ta'u. Nuyi warri cubbuu jalaa duune si'achi attamitti cubbuu jala jiraannare jedha. Kanaaf ayyaanni waaqayyoo akka baay'atuuf cubbuutti jiraachuutti fufnaare jedha Phaawulos. Kanaaf ayyaanni waaqayyoo akka baay'atu sirba sirbuutti itti fufnaare. Ayyaanni waaqayyoo akka baay'atu sirba dhaggeeffachuutti itti fufnaare lakki ummatumaa hin ta'u. Sirbi kiristaanummaa keenyatti hafuura keenyatti nu guddisuu danda'a. Isinumti murteessa. Ja'a namoota warra akka keenya kiristaanota yookaan amanootaaniif gufaatii ta'uu hin dandeenyu sababii keenyatti isaan gufachuu hin danda'ani. Tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti yeroo dubbatu akkas jedha. Kanaafis nyaata akkasitti dhiyaachuun sababii obboleessa koo kuffisu yoo ta'e ani obboleessa koo akka hin kuffiifnetti matumaa deebi'ee foon hin nyaadhu. Sababii kootti sababii keetti ati yoo sirba dhaggeeffatte ani yoo sirba dhaggeeffadhe amanaan yookaan obboleessi koo amanaa ta'e kiristaanaa ta'e tokko sababii koof sababii keessanitti gufachuu hin danda'u amantii isaa duubatti deebi'uu hin danda'u kun mallattoo gaaffiidha. Sababii keetti namni tokko namni ati kiristaanaadha inni pheenxeedha inni amanaadha jedhee si beeku tokko yoo sirba sirbatu yeroo si argu sababii keetti gufachuu hin danda'u. Torbaffaa fi inni dhumaa afurri keenya maal nuun jedha Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irratti yeroo dubbatu. Namni wanta gaarii hojjechuu beeku wanta gaarii sana yoo hojjechuu dhiisee cubbuu ittiin taa'edha. Sammuun kee yaadi kee fedhiin kee miirri kee afurri kee wanta gaarii gochaa kan jirre sirrii akka gochaa hin jirre yeroo sitti immoo wanta gaarii gochaa turte faarfannaa dhaggeeffachaa turte dhiistee gidduutti sirba dhaggeeffachaa yeroo jiraattu sammuun kee gaarii gochaa waan ture amma immoo gaarii gochaa waan hin jirree fi ofuma isaa si keephaa jechuudha. Kanaaf afurri kee maal isin jedha afurri kee dhaggeeffatta afurri kee wanta sitti hin qabu yeroo sirba dhaggeeffattu yeroo sirba dhamdhamatu yeroo sirba wajjiniin sirbitu jechuudha. Kanaaf sirba dhaggeeffachuun kiristaanotaaf yookaan amantootaaf eeyyamamaadha wanti jedhu tuqaawwan 7 armaan oliitiin xumuruudhaaf fi deebii isaa isinumti murteessaa isin jechuun barbaada. YouTube chaanalii kanarratti gaaffiiwwan yaadota akkas akkasii kontantiiwwan adda addaa hafuuratti nama jabeessan deelii baayibal hafuura keenyatti jireenya keenyatti nama jabeessa yeroo hundumaayyuu qabannee dhufna waan ta'eef yoo isinitti tole subscribe godhaatii maatii keenya wajjin walitti makamaa jenna waaqayyo gooftaan Israa'el bisu yeroo gaarii qabadha eebbifama.